Guyyoota sadan darban godinaalee Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Ammayyaam, Shawaa Lixaa Amboo fi Gujii Lixaa Aanaa Birbirsoo Kojaawam keessatti namoonni 12 ta'an loltoota mootummaan Oromiyaatti bobbaasiin ajjeefamuu ragaaleen OMN argate mul'isaniitii jiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Ammayyaa ganda Arguu Guutee Arroojjiitti dargaggoon Geetaachoo Tasfaayee jedhamu raayyaa ittisa biyyaatiin badii tokko malee ajjeefame jedhu maatiin dargaggeessaa kana. Maatiin Geetaachoo Tasfaayee OMN'if yaada kennaniin dargaggoon kun magaalaa Sabbataatti hojii humnaa hojjetee jiraata. Guyyaa 4 dura Geetaachoon sababa akaakayyoon isaa dhukkubsateef gaafachuuf gara bakka dhaloota isaa akka dhufe himaniitii jiru. Geetaachoon maatii bira osoo hin gahin Aanaa Ammayyaa magaalaa Gindoo bakka Caffee jedhamtutti humnoota mootummaatiin qabame. Naanni dhufee bakka magaalaa Gindoo ga'u bakka kun konkolaataan itti harcaasutti Aanaa Gindoo keessatti mattaawaqaa harka Aanaa Ammayyaa ganda magaalaa Gindoo. Magaalaa Gindootti qabani? Magaalaa Gindootti qaban. Geetaachoon humnoota tikaatiin erga qabamee booda kaampii waraanaa bulfamuun guyyaa itti aanu ganda Arguu Guutee Arroojjiin bakka Agamsoo jedhamutti rasaasaan ajjeefame. Magaalaa Gindootti qabanii mattaawaqaa eenyummaa too qabu. Mattaawaqaa kan hojjaa kaampaanii sana hojjatu too qabu. Waraqaa eenyummaa too qabu too yakka tokko hin qabaanne kaampii bulchanii ganda Guutee Arroojjii jedhamu. Agamsoo miila jala doomana barumsa ol baasanii rasaasaan ajjeesan. Qaamni ajjechaa kana raawwate raayyaa ittisa biyyaa maqaa koomaandii poostiitiin naannawa san qubatee jirudha jedhan maatiin. Battala ilmi isaanii qabametti bulchaa Aanaa Ammayyaam obbo Tulluu Tashoomaa fi itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Shallamaa Raggaasaatti bilbilanii ilmi isaanii nama nagayaa akka ta'eef akaakayyuu isaa jabeenya jiru dhaqqabachuuf akka dhufe hubachiisanis qondaalonni lamaanuu humna kennaa oliin homaa gochuu hin dandeenyu jechuun akka deebisaniif dubbatu. Yakka tokko too hin qabne qabame. Attamitti qabamuu danda'e yakka waan qabu hin beektu yoo aanaadhum kana keessaa deemee sintuu waraqaa qulqullinaa baasee fi attamitti qabamuu danda'an jedhee ani itti yannaani nuti wanti goonu hin jiru humna keenya olii ani wanta godhu hin jiru naan jedhee bilbila narratti cufe. Eenyu kan bilbila isin irra cufe bulchiinsa aanaati? Bulchiinsa aanaati. Tulluu Tashoomaa kan jedhamu. Reeffi dargaggoo kanaa birmaddaa ummataatiin barbaadamee guyyaa kaleessam waaree booda sirni awwaalcha isaa raawwate. Ajjechaa dargaggoo Geetaachoo Tasfaayeetiin wal qabate yaada bulchaa Aanaa Ammayyaam obbo Tulluu Tashoomaa fi itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Shallamaa Raggaasaa dhaga'uuf irra deddeebinee bilbilus bilbila hin kaasani. Oduma wal fakkaatuun Shawaa Lixaa Amboon ganda Doobbii Laga Daabbis jedhamutti reeffi namoota nagaa 4 argame jedhame. OMN namoonni kunniin loltoota mootummaatiin mana hidhaa keessaa baafamuun akka ajjeefame odeeffateetii jira. Haaluma wal fakkaatuun loltoonni mootummaan Itoophiyaa qabata duula farra riphee lolaa jedhuun Oromiyaatti bobbaasee godina Gujii Lixaa Aanaa Birbirsam Koojawaa keessatti dheengadda namoota 7 waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jechuun bakka tokkotti ajjeesuu gabaasaalee mul'isan bahaatii jiru. Maqaan namoota Gujii Lixaatti ajjeefamanii Tashaalee Roobeem, Milkiyaas Galgaloom, Danuu Galgaloo, Muusaa Saafoom, Hotteessaa Saafoom, Dastaa Kabbadaa fi Gurmeessaa namoota jedhamanidha jedhame. Ajjechaawwan hammeenyaan guutaman kutaalee Oromiyaa garaagaraatti uummata qulqulluu irratti loltoota mootummaan bobbaasee raawwatamaa jiru dallansuu maatii jira. Dhimma namoonni nagaa bakkeewwan garaagaraatti ajjeefamaa jiran ilaalchisuun aangawoota Komishinii Poolisii Oromiyaa dubbisuuf irra deddeebiyyaallee deebii hin arganne akka arganneen isin biraan geenya. Dulli waraana mootummaa Oromiyaa irratti labse kan milkaa'u miti jedhu qeerroon magaalaa Burraayyuu fi Sabbataa akkasumas kan baha Oromiyaa OMN'f yaada kennan akkaataa amma jiruun duulichi inumaa waraana bilisummaa Oromoo ni cimsa malee hin balleessu jedhan. Qeerroowwan kunneen akka jedhanitti mootummaan duula amma Oromiyaa irratti bane namoota nagaa hidhaa dararaa fi ajjeesaa jira. Kun ammoo namoonni nagalleen hadheeffatanii gara qabsaa'utti akka seenan kan taasisu akka ta'e himan. Namoota nagaa ajjeesaa injifannoon dhufuun jiru kan jedhan qeerroowwan mootummaan bilxiginnaa duula kana saffisaan dhaabee gara mariin rakkoo hiikutti deebi'uu qaba jedhan. Mootummaan dirree lolaattis waraana bilisummaa Oromootiin mo'amaa jiraachuu eeranii kanarratti namoota nagaa hidhuuf ajjeesuun humnoota mootummaatiif kufaatii guddaa akka ta'e ibsanii jiru. Warri tibba kana magaalaa Galaan bakka Caffeetumaa jedhamutti taabota arganne jedhee humnaan bakkicha qabatee ture bakkicha gadhiisee deeme jedhame. Jiraattonni naannichaa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti akka himanitti warri kun akeekkachiisa bulchiinsa magaalaan booddee bakka sana gadhiisuuf dirqamee jira. Namoonni kun taabonni bakka seenuuf ka'uu dide achuma tursiifna jedhanii turan. Kantiibaan magaalaa Galaan aadde Waynasheet Gizaa'u bakkicha yoo gadi hin dhiifne tarkaanfii humnaa fudhanna jedhanii akeekkachiisanii turan. Itti aanaan hoogganaa mana lubummaa Itoophiyaa Luba Balaay Mokonnon amma dura taabonni samii bu'us ta'ee lafa keessa argamu hin jiru jedhanii turan. Warra ergama dhuunfaa qabutu maqaa amantaan daldala jedhan. Bulchiinsi magaalaa Galaan immoo warra saamicha lafaa barbaadutu duudhaa amantaan ala maqaa amantaan akkana godha jedhe. Rakkoon saamichaa fi hattummaa rakkoo caaseffama mootummaati jedhan dabballoonni bilxiginnaa. Rakkoon saamichaa hattummaa fi ijaarsa gandummaa rakkoo hooggansi siyaasaa olaanoo diriirsan malee akka jedhamaa jiru rakkoo hojimaata godinoota fi magaalotaa qofa akka hin taane hirmaattonni gamaagama hojii adaamatti taa'amee ibsanii jiru. Gamaaggamiin kun maqaa qorannoo raawwii hojii mootummaa fi paartii kurmaana sadaffaa jedhuun taa'amaa ture. Qondaalonni bilxiginnaa damee Oromiyaa olaanoon rakkoolee walxaxaa uumamee jiruuf dabballoota giddu galeessa gaafatama taasisuuf yaalaa turan jedhan maddeen keessattuu waltajjii kana gaggeessaa kan turan obbo Shimallis
Abdiisaa fi Fiqaaduu Tasammaa rakkoolee walxaxaa yeroo ammaa mul'ataa jiran magaalotaa fi caasaalee gara gadii irratti buusuudhaan ofii isaanii bilisa of baasuuf yaaluun hirmaattota irraa mormii jabaan mudate jedhame. Oduu keenya xumuraatiin biyyoonni Afrikaa Saharaa gadii gaagama namummaa hedduu saaxilamuun isaanii himame. Biyyoonni Afrikaa Saharaa gama gadii gaagama namummaa hammaataa ta'eef saaxilamuu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitu beekse. Dhaabbanni nyaata addunyaa dhimmicha irratti ibsa baaseen akka jedhetti kutaalee Afrikaa Saharaa gaditti uummanni miiliyoona 43 ta'u hanqina wabii nyaataa hammaataa ta'eef saaxilamee jira. Rakkoo wabii nyaataa kunis baadiyyaa qofa osoo hin taane magaalattiitti hammaataa jiraachuu kan ibse dhaabbatichi. Daa'imman miiliyoona 6 dabalatee uummanni miiliyoona 16 ta'utu wabii midhaan nyaataa kanaan magaalota keessatti rakkataa jiru jedheera. Bifa wal fakkaatuun dhaabbanni baqaa addunyaa IOM ibsa baaseen gaanfa Afrikaatti uummanni miiliyoona 15tti tilmaamamu hongee fi caamaa akkaan hamaa ta'eef saaxilamee jiraachuu ibseera. Gaanfa Afrikaatti uummanni balaa hongee kanaaf saaxilamee gargaarsa namuu ariifachiisaa barbaada kan jedhu dhaabbatichi hongeen kun addatti biyyoota gaanfa Afrikaa kanneen akka Itiyoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa akkaan miidhaa jira jedheera.